Poolisiin viidiyoo intalli tokko hiriyoota isheetiin reebamaa jirtu agarsiisu ilaalchisee qorannoo dabalataa gaggeessaa jira. Addis Ababaa hagayya 11 bara 2018 viidiyoo intalli hiriyoota isheetiin naannoo Kofolee Qaaraaniyoo aanaa 4 naannoo alaa baankii keessatti reebamaa jirtu agarsiisu miidiyaa hawaasaa irratti tamsa'uun isaa ni yaadatama. Ijoolleedhaan ishii reeban Firdoosaa Muhammad Edan Daawitii fi Hannii Huseen jedhaman hiriyaa isaanii reebaa turuun jedhamee himame. Viidiyoon poolisiin viidiyoo intalli tokko hiriyoota isheetiin reebamaa jirtu agarsiisu ilaalchisee qorannoon dabalataa gaggeessaa jira. Addis Ababaa hagayya 11 bara 2018 viidiyoon intalli tokko hiriyoota isheetiin naannoo Kofolee Qaaraaniyoo aanaa 4 naannoo alaa keessatti reebamaa jirtu agarsiisu miidiyaa hawaasaa irratti tamsa'uun isaa ni yaadatama. Intalti dubartoota ijoolleen ishii reebaa turan Firdoosaa Muhammad Edan Daawitii fi Hanii Huseen jedhaman hiriyaa ishii yeroo turan jedhamee himame. Viidiyoon gocha kana agarsiisu miidiyaa hawaasaa irratti erga tamsa'ee booda namoonni gocha kana raawwatan seeraan akka gaafataman hawaasni gaafachaa turan. Akka poolisiin magaalaa Finfinnee beeksisetti gochi kun onkololeessa 14 bara 2018 raawwatame. Viidiyoon kun miidiyaa hawaasaa irratti osoo hin tamsa'in dura poolisiin shakkamtoota 3 to'annoo jala oolchuun qorannoo barbaachisaa gaggeessaa ture. Shakkamtoonni 3 mana murtiitti dhiyaatanii yeroo itti murtaa'eef akka hidhaman erga murtaa'ee booda poolisiin ragaa barbaachisaa walitti qabuun qorannoo isaa xumuree galmee qaama haqa dhimmi ilaallatutti dabarsuu isaa beeksisee jira. Haa ta'u malee viidiyoo intalli sun reebamaa jirtu agarsiisu miidiyaa hawaasaa irratti tamsa'uun intaltii fi maatiin ishee irratti dhiibbaa hamaa uumuu waan danda'uuf eenyutu viidiyoo sana tamsaase kan jedhu adda baasuuf poolisiin shakkamtoota 3 irratti irra deddeebiidhaan to'annoo jala oolchuun qorannoo dabalataa gaggeessaa jira. Poolisiin magaalaa Finfinnee hawaasni gocha kana balaaleffachuun namoonni yakka kana raawwatan seeraan akka gaafataman gaafachuu isaa dinqisiifateera. Hubachiisa viidiyoo intala umurii ishii irratti miidhaa raawwatamaa jiru agarsiisu irra deddeebi'anii tamsaasuun miidhaa dabalataa fiduu danda'a. Kanaaf viidiyoo sana qooduu irraa odeeffannoo poolisii kenne qofa irratti hundaa'uun gaariidha. Viidiyoon miidiyaa hawaasaa irratti tamsa'e kun namoota hedduu rifachiiseera. Intalli tokko hiriyoota isheetiin reebamaa jirtu mul'ata. Garuu gaafiin guddaan eenyutu gocha kana raawwate qofa osoo hin taane eenyutu viidiyoo kana waraabee maaliif tamsaase kan jedhudha. Poolisiin akka beeksisetti qorannoo dhimma kana gaggeeffamaa jiru irratti yaada ijoodha. Dhimmichi waan nama gaddisiisu ta'us namni tokko osoo ragaa guutuu hin qabaatin nama kana yakkuun sirrii miti. Seerri nama yakka raawwate ni gaafata. Akkasumas mirga namoota dhimma keessa jiran eegamuu qaba. Keessumaa'uu yeroo daa'imman yakka shamarran umurii xiqqaa ta'an suuraa fi viidiyoo isaanii tamsaasuun miidhaa dabalataa fiduu danda'a. Kanaaf hawaasni keenya gocha miidhaa akkasii balaaleffachuu qaba. Garuu viidiyoo sana irra deddeebi'anii tamsaasuu osoo hin taane qaamolee seeraaf odeeffannoo barbaachisaa kennuun furmaata dhimma kana irratti isin maal yaaddu? Yaada keessan koomentii keessatti nuuf barreessaa. Egaa obboleeyyan kiyya akka kiyyatti isin hordoftoota riidii information baga nagaan dhuftan. Har'a oduu nama hedduu yaaddessu tokko isiniif dhiyeessina. Miidiyaa hawaasaa irratti viidiyoo intalli tokko hiriyoota isheetiin reebamaa jirtu agarsiisu sa'aa ture. Dhimma kana ilaalchisee poolisiin magaalaa Finfinnee ibsa kenneera. Akka poolisiin jedhutti gochi kun duraanuu raawwatamee ture. Shakkamtoonni 3 to'annoo jala oolfamanii qorannoonis gaggeeffameera. Amma immoo viidiyoo sana eenyutu tamsaase adda baasuuf qorannoo dabalataa gaggeeffamaa jira. Dhimmichi baay'ee nama gaddisiisa. Garuu viidiyoo intala umurii xiqqaadhaan miidhamu agarsiisa. Irra deddeebi'anii tamsaasuun maatii fi intalli irratti miidhaa dabalataa fiduu danda'a. Kanaaf odeeffannoo sirrii qofa hordofuun murtii kennuu immoo qaama seeraaf dhiisuun barbaachisaadha. Riidii information irraa odeeffannoo haaraa fi amanamaa argachuuf chaanaalii keenya subscribe godhaa. Viidiyoo kana laayikii fi sheerii godhaa. Oduu kana irratti yaada keessan koomentii keessatti nuuf barreessaa. Dhimmichi kun barumsa guddaa nuuf qaba. Namni tokko nama biraa reebuu, salphisuu yookaan miidhuun matummaan sirrii miti. Keessumaa daa'immanii fi dargaggoota irratti gochi akkanaa dhiibbaa guddaa qaba. Akkasumas yeroo namni tokko miidhamu arginu viidiyoo isaa waraabnee miidiyaa hawaasaa irratti tamsaasuu qofa osoo hin taane
miidhaa nama miidhame gargaaruu fi qaama seeraaf beeksisuun filannoo sirrii. Viidiyoon nama miidhamu agarsiisu laayikii, sheerii fi daawulood gochuun miidhaa sana daran babal'isuu danda'a. Kanaaf hawaasni keenya miidhaa balaaleffachuu qaba. Garuu nama miidhames kabajaa fi icciitii isaa eeguun barbaachisaadha. Dhumarratti yoo yakka raawwatame haaloo osoo hin taane seerri haa dubbatu. Nutis odeeffannoo mirkanaa'e qofa haa tamsaasnu. Nama tokko osoo ragaa hin mirkanoofne yakkuun irraa of haa qusannu. Namni hundi kabajamuu qaba. Addatti ammoo daa'imman keenya eegumsa keenya barbaadu. Kanaaf haa to'annu. Haasawa miidhaa babal'isuu osoo hin taane nagaa fi furmaata babal'isuun barbaachisaadha. Waan hanga dhuma viidiyoo keenyaatti nu faana turtaniif galatooma. Hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nagaa.